Waa'ee hooggantoonni mootummaa hoteela walgeeffatu kana viidiyoo argitee feesbuuk irratti. Walgeeffatanii bakka gaarii walgeeffatanii wayi akka kennaa wayi caakkaa fi muka baala baarzafi irra yaad deemani. Uffata aadaa irratti taasisaa wal godhanii beeku. Eeka aadaa calaqqisiisaa. Obbo Gammachiis Dabalaa to'annoo poolisii jala oolanii jiru. Caaffeen Oromiyaa yaa idilee 10ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 6ffaa guyyoota 3 darban Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeesseen mirga himatamuu dhabuu Obbo Gammachiis Dabalaa haquu beeksisee jira. Obbo Gammachiis Dabalaa godina Wallagga Lixaatti itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa godinichaa kan turan yoo ta'u mirgi himatamuu miseensa caffee tokko qabu irraa mulqamuu caffeen Oromiyaa kaleessa beeksiseeti kan inni jiru jechuudha. Caffeen sababa mirga himatamuu dhabuu Obbo Gammachiis irraa mulqeef ifatti hin ibsine. Miseensi caffee tokko sababa kana ifa godhanii akka dhiyeessan gaafatan waan safuu hawaasaa cabsu waan ta'eef walga'icha irratti akka hin dubbannes ibsaniitu jiru. Haaluma kanaan mirgi himatamuu isaanii irraa mulqamuu hordofee viidiyoon Obbo Gammachuun dubartii tokko waliin kutaa ciisichaa keessatti yeroo waan safuu hawaasaa cabsaa utuu jiranii raawwatan agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaas jira. Yeroo ammaa kanas Obbo Gammachiisiin to'annoo seeraa jala oolchuuf maqaa dhiiga oolichaatiin afuurri Baaltaazaar biyya keenya Itoophiyaa keessa seene biiroolee mootummaa keessa seene afuurri dubartoota koggoru dubartoota gubuut ta'u maqaa isin kan cabedha. Mee jara komentii jedha. Waa'ee hooggantoonni mootummaa hoteela walgeeffatu kana viidiyoo argitee feesbuuk irratti. Walgeeffatanii bakka gaarii walgeeffatanii wayi akka kennaa wayi caakkaa fi muka baala baarzafi irra yaad deemani. Uffata aadaa irratti taasisaa wal godhanii beeku. Eeka aadaa calaqqisiisaa. Auriin qotamtu yoo booriidhaan qotanii malee yoo booriidhaan qotan malee yoo qabu Obboleessi sila buruukiin ta'e abdii zabana maal keessa jiraan. Guyyaa kaleessaa dhimmi miseensa caffee tokko gaa mirgi himatamuu dhabuusaa irraa kaafamuun kan beekamudha. Miidiyaaleen hedduun gabaasaati kan turan OBN dabalatee akkuma amma argitan kana jechaadha. Dhimma kanaan wal qabatee heera mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 48 jalatti dhimmi tokko taa'ee jira waa'een miseensota caffee jechaadha. Egaa miseensonni caffee sirna filannoo hundaammataa bilisa kallattii sirraa ta'ee fi sagalee icciitiidhaan itti kennamuun waggaa 5tti uummataan kan filataman ta'uusaa ibsa keewwanni 48 miseensonni caffee bakka bu'oota uummata naannicha hundaati kan ittiin bulanis heera mootummaati uummataa fi sammuu isaaniitiif jedha jechuudha muraan sadi jalatti heera mootummaa naannoo Oromiyaa. Egaa miseensi caffee kamiyyuu sababa sagalee yookiin yaada walgahii cafficha irratti kennuutiin hin himatamu tarkaanfiin bulchiinsaas irratti hin fudhatamu jedha jechuudha heerri mootummaa naannoo Oromiyaa. Akkasumas ammoo miseensi caffee kamiyyuu osoo yakka cimaa raawwatu harkatti yoo qabame malee hayyama caffichaatiin alatti hin qabamu yakkaanis himatamuu kan hin dandeenye ta'uu isaati jechaadha. Keewwata 48 jalatti mirgi addaa miseensa caffee tokkoof kennamu kana bu'uureffata jechuudha. Kanaaf dhimmi kun seeronni biroos qajeelfamoonni garagaraas kan irraa maddan heera mootummaati waan ta'eef heerri mootummaa keewwata 48 heerri mootummaa naannoo keenyaa jechaadha. Egaa dhimma kana waa'ee miseensota caffee addatti itti gaafatamummaan isaanii heera mootummaa ta'uudhaaf uummataa fi sammuu isaaniitiif qofa akka ta'e dabalataan miseensi caffee kamiyyuu sababa sagalee yookiin yaada walgahii irratti kennuuf kan hin himatamne ta'uu tarkaanfiin bulchiinsaa akka irratti fudhatamne ta'uudha heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kan inni ibsu. Akkasumas immoo miseensi caffee kamiyyuu osoo yakka cimaa raawwatu harkatti yoo qabame malee hayyama caffichaatiin alatti hin qabamu akkasumas yakkaanis hin himatamu jechuudha. Amma dubbiin kabajamuu miseensa caffee kanarratti ka'aa jiru heera mootummaa keewwata 48 muraa 4 jalatti dhimma taa'e. Yakki isaan raawwatan yakka safuu hawaasaa akkasumas seeraa raawwatanidha. Dhimmi kun immoo yakka cimaa jedhamee ibsameeti miseensi caffee nama kana egaa miseensonni caffee jechuudha nama kana mirga himatamuu dhabuusaa sagalee caalmaadhaan irraa kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf miseensi caffee hayyama caffichaatiin ala kan hin qabamne yakkaanis kan himatamuu hin dandeenye waan ta'eef jalqaba irratti immuunitiin isaa yookaan ammoo mirgi himatamuu dhabuu isaa irraa kaafamuu waan qabuuf egaa caffeen kana raawwateera jechuudha guyyaa kaleessa. Kanaaf heera mootummaa jalatti miseensi caffee tokko lafumaa ka'ee himatamuu akka nama dhuunfaatti himatamuu yookaan ammoo yakkaan gaafatamuu kan hin dandeenye waan ta'eef durfamee caffeedhaaf dhiyaatee caffeen sagalee irratti kennee mirgi himatamuu dhabuusaa kan irraa ka'u ta'uu fi sana booda akkuma nama kamiittuu himatamuu kan danda'u ta'uusaa
jechaadha. Egaa guyyaa kaleessaa wanti jedhamaa oolee hedduun keenya maybii dhimmi caffeedhaan himatamuu dhabuun isaa irraa mulqamu kun maali kan jennu bu'uura seeraa qabamu miti kan jedhu xiinxaluudhaaf jechaadha. Obbolaa keenya shamarraniitiif haa dirma. Shamarran waraqaa deeggarsaa tokko gandarraa fudhachuudhaaf kan isaan dirqamsiifamanii akka ulaagaatti jalqaba gaafataman mana sireetti kottu. Hojii garaa garaa argachuudhaaf mana sireetti kottu. Waajjira adda addaatti qacaramuudhaaf mana sireetti kottu. Kanaafiyyuu osoo yeroo tokko tokko carraatu dhiirotaaf malee shamarraa taanee irra ta'e rakkoon kun akka dura gahu maaliif dagana? Please shamarran keenyaaf sagadaa. Wanti deemaa jiru waan jibbisiisu, wanti deemaa jiru waan fokkisaadha, wanti deemaa jiru wanta gurratti nama hin tolle. Shamarran keenya amala sagaagalummaa qabaatanii osoo hin ta'in rakkoonis nama dirqamsiifti yeroo tokko dhiisuudhaaf kan jiru kanaan poostu godhadhaan siin halkanii guyyaa ni jiranii duunee jirra osoo hin taane ni jirra lubbuudhaan jirra ha jirus osuma inni lubbuun naa jiruutiin maxxanfadha jechuu kiyya waan biraa yoon godhuufi baadhe miidiyaa isaatiin beeksisaaf jechuu kiyya. This is love kun jaalala kabaja hamma namaa beeku hamma shanyii fi beekuudha. Jecha guddaa tokkoon isiniin jee namni gatii hin qabne gatii namaan beekuun jedhe namni gatii qabu gatii namaa beeka. Kanarraa du'anii qabrii lixan galata kan kee isaanis narraa fudhattee jirta. Kanneen immoo naa jiraachiftee jirta yaa Rabbi galata keetiin jee hajiru kanaafis galata galfachaa jiran siin jee. Poostu godhachaa jechaan siin jee ilaal nama madeessa. Akkuma guyyaan gaddaa dhufee dabrutti guyyaan gammachuutis dhufee dabra. Wadees kan dhalatuun hiriyoomanii barbaada waan barbaadanii yaa ilmaan Oromoo warqii ta'u osoo hin argin halaala yaadanii jeeni. Hayyee itti fayyadama TikTokii fi peejiidhaa. Amma keessan guddisuurraan jira dhaggeeffadhaa. Maalleeyni waraqaadhaa kun jijjiirameeti gara lakkoo isaan waliin gurgurachuu fi bitachuutti jijjiiramaa jira. Waraqaan baduuf teessi lakkoo isaan ammaa'u lakkoo isumaan bitata namni lakkoo isaan gurgurata. Akkaawunti irratti kasii galu lakkoo isa malee qarshiidhaa miti amma booda. Dhaggeeffadhaa. Lakkoo isaa walirraa bitatee lakkoo isaa walirratti gurgurachuu deema addunyaan. Addunyaan miidiyaa walirraa bitateeti miidiyaadhaan wali gurgurachaa jira amman tana. Yaada warra durnarraa dhiisi. Akka duritti osoo hin taane akka borutti osoo hin taane akka har'aatti jiraadhu. Har'aa fi har'a yeroon isin qabdan jechuu keenya. Dhaggeeffadhu. Akkatti jiraatan beekuun beekumsa gayaa qabaachuudha siin jaa. Psychology books.